Ogo. Baga geessa kan guyyaarraa. Baga waliin geenye. Akkam ture mee ayyaanni qillee guyyaarraa akkam ture? Ayyaanni egaa walumaan dabarsaa irra. Walumaan bashannanaa jira, walumaan nyaachaa dhugaa jira. Kana fakkaata ka. Hayyee baazuu ani akkuma silaasaa turrettis yeroo calqabaa kiyya guyyaarraa ayyaana qillee yookiin ayyaana kamillee manatti kabajnee beeknu. Anis hojii gaazexeessummaa kana keessatti galiin dura weellisaas ni ture, fiilmis tiyaatiras ni hojjenna turre. Manatti dabarsinee beeknu. Yaa walumaan oolanii yeroo jalqabaa keenya. Manatti dabarsuun keenya yeroo jalqabaa keenya haala yeroo sababatee fi har'a manatti dabarsinee akkasitti bireefa wajjiniin taane waliin dabarsinee ollee jirra. Ayyaana gaariidha kan dabarsinee. Mee maaltu si dhagahame har'a ayyaana irratti? Har'a dhugaadha. Ayyaana manatti hin dabarsinu kun beekamaadha. Dhugaadha inni. Uummata bashannansiisaa. Uummata bashannansiisnaa dhimmi hojii kun dhimmi aartii kun walii gannama joorsifti. Hojiin aartii immoo waan si dhibu guyyaa ayyaanaa fi guyyaa sanbataati kan baay'atu. Hojiin aartii. So guyyaa sanbataas guyyaa ayyaanaas baay'inaan manatti hin dabarsinu. Amma immoo xiqqoo haalli yeroo sigaa waan sirrii hin taaneef sababa nu ta'e kun baay'ee namatti tola. Surumaayyuu yeroo hunda akka manatti dabarsinuuf caalatti naga gaasan amma reefuun argaa jira waan ta'eef. Mi'aayina isaa manatti akkas waliin baay'atanii ollaa wajjiniin nyaatanii dhuguun namatti tola dhugaadha. Sababni nyaattee taphattee dhugdee waa hedduu ollaa wajjinis laayifii hedduu dabarsitu baay'ee sitti tola beektaa. Dhugaadha yeroo baay'ee namatti tola. Miira gaarii ture kanatti himee anis har'aa carraa kan argadhee si wajjiniin galataa jechuun uummanni baay'een beekuu danda'u. Galataan baay'ee artistii beekamaa yookiin qindeessaa muuziqaadha. Akkasumas dabalataatiin kiiboordistii dugugguru dugdaa artistootaa ta'ee kan beekamu yookiin baandii guguddaa hedduu keessatti illee artistii hojjetu wajjin irra carraa manatti kabajuu arganne waliin nyaanne seeraan hin beeknu. Gaafa waltajjii adda addaa hojjennu nyaanni haa qilleensa irratti baqadhe dafnee dafa seenaa dhama dafnee nyaanni harka tattagachaa waltajjiitti baameeti kan hojjetamu. Har'a garuu naamusaan kabajne yookiin seeraan mana teenyee namatti tola baay'ee. Ayyaana kabajne baay'ee namatti tolee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii akkuma calqabarraa kaastanii hanga ammaatti ilaalaa jirtan Bulloo Entertainmentii irra artistii yookiin qindeessaa muuziqaa yookiin kiiboordistii baay'ee beekamaa kan ta'e Galataa Waaqumaa mana jireenyaa isaatti dhufnee ayyaana kana wajjiniin kabajaa jirra. Bulloo Entertainmentii wajjiniin ta'u akkasumas keessummoota hedduu fi artistoonnis dhufanii mana isaatti kabajaa turanii erga waraabbii duraanis kan turan jiru artistoonni baay'een jiru. Har'a mana Galataa Waaqumaa biratti kabajaati jirra. Baga geessan asumaan ergaa keenya isinii dhaanfanne innis ergaa baga geessanii dhumarratti isiniif dabarsa. Amma kallattiin gara odeeffannoo keenya yookiin gaaffii keenyaatti ceenaa. Galataa jechuun maal jechuudha yookiin Galataan eessaa dhufee eessatti dhalatee mee kana nutti himi. Amma immoo biyya eessaa jiraataa jira kan jedhu warra YouTube channelii keenya Bulloo Entertainmentii irraa ilaalanitti si dabarsa. Ergaa isaanii nu dabarsiisatti. Galataa jechuun kanumarraa yoon si ka'e jechuudha. Galataa jechuun galata. Maqaan kiyyas Galataa Waaqumaa uumaa hiika qaba baay'ee. Hiika qaba galata waaqa uumaa jechuudha. Si gadeemi? So galata jechuun galataa jechuudha. Sababni maqaan kun immoo itti naa ba'e baay'ee akaakayyuu kiyya kan na guddise haadha kofa abbaa koo osoo hin taane ana akaakayyuu kiyya biratti kan guddadhe. Akaakayyuun kiyya gaafa dhaladhu galata jedhe waaqa galateeffate. So achumaan galataa jedhe. Baay'ee ajaa'iba. Inni kun kana fakkaata. Kanarraa kan hafee ani kan dhaladhe godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wancii keessatti. Wancii? Aanaa Wancii keessatti magaalaa Daariyaan jedhamutti achitti kan guddadhe. Achi guddadheen barnoota koo kutaa tokko haga 8 achitti baradheen 8 haga 12 immoo as Finfinneetti baradhe. Maazariin kiyya faazariin kiyya illee dure asan kan jiran. Nuti dhalannee isaan biratti kan guddanne sii galee akaakaa fi akkoo keenya biratti kan guddanne isaanii kan nu guddise. Barumsa koo asittiin baradhe waan si dhibu hoggaan barumsa baradhu 9-10 fudhadheen qabxiin naa dhufuu dide beektaa. Qabxiin naa dhufuu dideet
teeknikatu barachuudhaaf yaadee ture beekte. Teeknika kana eessatti baradhaa Meeksikoo tagbaaree beektaa laata? Tagbaaree beekee Meeksikoo federaala poolisii fuuldura. Achitti baradhee achitti osoo baradhu obboleessi kiyya Saamiin waa'ee artii kanaan wal beeka beektaa? Artii kanas hojjechaa ture innis barumsaa fi artii kana waliin deebisaa ture. Garuma artii kanatti iyyuu akka immoo kan nu godhe eessuma keenya beektaa? Eessuma keenya jechuun Haayiluu Kitaabaati. Isa Haayiluu Kitaabaa weellisaa moo? Eessuma keessanii? Kan nu guddise nuyi haadha isaa fi abbaa isaati gaa. Siigale isaan immoo nuuf akkoo fi akaaka. Yeroo achitti barataa ture sana Saamiin waa'ee muuziqaa kana kiiboordii kanas waan akkasii kana manaan qaba. Isa jalatti wanti muuziqaa kun egaa jira miti ree ofitti si harkisti laaleetuma akkasumatti ofitti na harkisee osuma jedhootuman baradhu achi keessa immoo kinati wayii jirti beekte mana barumsatti baradhu sana keessatti kinati baandiitu jira beekte baandii naas hin jedhu baandiidhuma akkasitti hojjannu jechuudha. Baandii sana keessatti ijoollee wajjin wal quunnamtiin godhee waa'ee artii kan achi keessatti osuma naa galuun achi bukkee manni barumsaa wayii jira beektaa? Manni barumsaa muuziqaatti barsiisan. Sigalee manni barumsaa muuziqaatti barsiisan achi keessa jira. Amma otuman barumsa baradhuun sa'aatiin barumsa kootii aga sa'aatii 9tti beekte. 9 haga 12 kanatti immoo waa'ee ogummaa artii kana keessatti manni barumsa muuziqaa tokko jira achi keessa galeetaniin barachuu eegale. Tagbaaree mana barumsa idileeti. Achi duukaa manni barumsa muuziqaatti baratan jira. Achi keessa dhaqeen achitti ji'a jaawaan akkasii kana leenji'een bahe beektaa? Leenji'ee baheen osuma hojjedhu egaa muuxannoo kanas fudhataa barumsas fudhataa waan akkasii kana osuma jedhuun gara muuziqaatti adeemsa sanaan gale beekte. Yeroon achi baradhee bahu mana barumsa lachuurraa sartifikeettii fudhadhee bahe. Kan idilees kan muuziqaatti baradhees. Kanaaf calqabni muuziqaa kee achuma jechuudha mana barumsaa Tagbaaree. Sanaafis deemaa jira. Achumatti muuziqaa kan hin jammaree gara muuziqaa addunyaatti kan hin galee achittis hin jechuu barbaade. Tole guddaa galatoomuu fannoo guddaadha. Itti dabalataan immoo muuziqaatti kan seentee mana barumsaa Tagbaareetti barachaa jirtudha. Itti dabalataan maatii tokko keessatti namoonni baay'een ogummaa wal fakkaataa kan qaban muraasa. So maatii tokko keessaa akka nuun beeknu yookiin namoonni baay'een kan beekanis hin beeknes jiru obbolaa lama taatanii isin artii yookiin waa'ee kiiboordistii kana keessa jirtu. Maatii lama taatanii maatii tokko keessaa obbolaa lama taatanii hangafa keessatti akkuma sadakaastee Saamiin obboleessa keedha. Lamaan keessanuu qindeessaa muuziqaadha. Kiiboordistiidhas waltajjii irratti namoonni baay'ee sin beeku. Keessumaa artistoonni baay'ee yookiin weellistoonni baay'ee sin beeku obbolaa akka taatan. Mee akkamitti obbola lamaan keessan kun akka muuziqaatti galtaniif akkasiin waa'ee kanatti galtanii sababa maaliitiif? Okay. Ani sababni gara muuziqaatti na galche waan jaalladhuuf kanuma sababni. Maatii keessaa lamaan keessanitti amma kan dhiibbaa uume obboleessa keedha moo maatii keessan keessaa moo fedhiima? Nu keessatti dhiibbaa kan uume eessuma keenya baay'ee. Okay. Sigalee eessumni keenya obboleessa kiyya irratti dhiibbaa uume obboleessi kiyya immoo ana irratti dhiibbaa uume. So akkasitti gara muuziqaa keessatti kan galle. Hayyee guddaa galatoomii itti aansuudhaan waltajjiiwwan hojjette jira. Mee waltajjii kam fa'aadha kan hojjette ispeeshaalii isteejii konsertii guguddaan jira. Mannis kan beekus jira bargit namoonni baay'ee amma weellistoota yookiin artistoota duuba kan jiru dugugguruu dugdaa jabina dugugguruu dugdaa weellistoota warra meeshaa taphatan yookiin ispeeshaalii kiiboordistiidha. Mee artistoota warra kam fa'aa wajjiniin kanatti hojjette? Ani artistoota namni wajjin hin hojjanne hin jiru. Amaatarraa jalqabee haga gaara. Aga warra beekamtii qaban jiru agasitti hojjadhe. Fakkeenyaaf eessa fa'aa eenyu fa'aa? For example waltajjii guguddaa biyya keessa miti biyya laayyuu deemete hojjadhe. Biyyoota kanneen akka Qatar, Dubai biyyoota hedduu deemete hojjadhe. Kanarraan kanaaf waltajjii biyya keessa immoo waltajjii guguddaa hedduutu jira.
waltajjii hedduudha kana siin jechuun danda'u waltajjii dheengadduma for example dorgommii bareedinaa 2021 Oromiyaa kan akka Oromiyaatti kabajame Miss Oromiyaa irratti waltajjii sana nuyi kan hojjate Oro Jazz Band kan jedhamu jira isa waliin taaniti kan hojjanne isa qofaa osoo hin taane waltajjii hedduudha Hacaaluu wajjin weellistoota hedduu wajjin kan hojjanne waltajjii hedduudha kan hojjanne walumaa galatti. Tole mee artist Hacaaluu wajjiniin waltajjii guguddaa baay'ee waltajjii seena qabeessa baay'ee qaban akka hojjettes odeeffadheeras ija kiyyaanis argeera waltajjicharas dhufee carraan itti argis jira. Hacaaluun galoo jedhes waama isarratti immoo galoonni iddoon hin jirretti hojjetu artist Hacaaluu Hundeessaan Hacaaluu wajjin kan hojjette waltajjii akkam akkamii meesa nuuf himi eessatti hojjettanii waltajjii akkam hojjettanii walitti dhufeenyi keessanii hammam ture? Okay, by the way, Hacaaluu baay'ee dinqisiifadha. Naman baay'ee kabaju, naman baay'ee jaalladhus. Hacaaluu hedduu waa hedduu wajjin dabarsineerra Hacaaluu wajjinis. Hacee wajjin waltajjii hedduudha kan hojjenne. For example, akkuma salphaatti yeroo hunda kan tamsa'u televezyiina waltajjii Adwaa kan bara darbee osoo hin taane kan bara achi aanu san isa waliin kan dalagne waltajjii hojjenne keessa waltajjiin hedduu miidhagaan immoo waltajjii sana ture. Waltajjii miidhagaa hedduu hojjenne irra Hacee wajjin. Biyya alaattis biyya keessattis for example waltajjii Adwaa kanallee hojjenne Milineemitti illee waliin hojjenne Garmaa Balkumee bara Balkumeetti wajjin hojjetame. Yeroo sanallee wajjin hojjenne waltajjii hedduudha Hacee wajjinis kan hojjenne jechuudha. Baay'ee gaariidha. Konsertii yookiin waltajjii hojjette keessa artist Hacaaluutiin ala artistoota bebbeekamoo mee maqaadhaan nutti himi akkasumas immoo biyya keessaa baatee gara biyya alaa deemuudhaan konsertii baay'ee yookiin artistoota baay'ee wajjin naannooftee hojjettee jirti. Mee isaan kanaa fi biyya deemtee fi artistoota wajjin deemte kana mee nutti? Okay. Haceedhaan ala siin jedheera jalqabaa artistii dakaa qabee haga gaaraatti artistoota eenyu waliin iyyuu hojjedhee siin jedhee Haceedhaan ala immoo dabalataan for example Baallii kan Galaanaa yeroo eebbifamu albamii Baallii Galaanaa Gaaromsaa yeroo sanas kan hojjete nuyi Dubaay illee yeroo deemne Hacee wajjin Dubaay deemne Kwaataar immoo artistoota kanneen akka Alamaayyoo Dhaabii beektaa miti? Alamaayyoo Dhaabii. Inni illee sochii hojjeta. Warreen sochii kanneen akka keerogiraafar. Isaanis tiimiin isaaniin waliin deemee beekte. Warreen sagalee keessaa kanneen akka Mugaroo Jifaar isaan fa'aa waliin garas deemnee hojjenne. Kana malees immoo kanneen akka Alii Birraa wajjinis Milineemitti sagantaa bal'aa sagantaa hedduu hojjenne. Balkumee jechuudha. Yoosan waliin Sinnisha waliin. Sinnisha mul'ata. Guutumaan guututti kanneen biroo waliinis artistoota hedduu akkuma siin jedhe warreen amaataraa qabee haga profession ta'anitti artistoota hedduu waliin dabarsinee hojjanneerra artistoota hedduu wajjin. Mee sadhaasii amma naayit kilabiin adda addaas banamee jira magaalaa Finfinnee keessattis ta'e gara naannawaa Finfinnee kan jiran naayit kilabiis hojjechuu jalqabdee turte mee eessa fa'aa hojjette mee naayit kilabii? Naayit kilabii dhugaadha. Ogummaa kanayyuu kan hin cimsadhe naayit kilabiitti. Naayit kilabii boolettiin jalqabe waan si dhibu Taaddalaa Gammachuu mana bareedaa tokko baneeti achitti atilisti gara waggaa tokko waan akkasii hojjenne. Siigalee achi waggaa tokko hojjenneeti tasa hoteelichi gurgurame achi nutis hin baane achi baane immoo dhufnee baandii Shaggar Suma. Mario
baandii shaggar waliin at least isa waliin illee gara 6-7 waan akkasii hojjenne bakka bareedaa night club gosa hedduutu jira baay'ee sigale miti night club gosa hedduutu jira naan siin jedhu murteessa maal akka ta'e beektaa night club irratti fakkeenyaaf normaalii manni kunoo sirbaa fi night club discipline bakka dhaggeeffattu jira bakki muuziqaan guguddaan itti hojjetamee warreen guguddaan galanii dhaggeeffatanii jechuudha. For example kanumti kee baandiin shaggar haala sanaan kan hojjetaa turre achi sibiraa እና kanneen biroollee hojjedhe asuma alam hoteelii kana gara waggaa tokkoof 6 kan hojjenne night club jechuudha. Akkas tole egaa gara waltajjii irraatti gaafa baanu anis waltajjii irratti baay'een si beekaa baay'ee keyboard baay'ee taphataa meejarii weellistootaas sirriitti ogeessa guddaa qabda akka Oromiyaatti illee moodela keenya jedhanii arras interview bulloo entertainment irratti kanan si dhiyeessee fi itti aansuudhaan amma waltajjii irraa dabarteesi amma yeroo baay'ee keyboardistoonni keenya yookiin line yookiin kiyyi kan jedhamu jira keyboard ogeessa line badaasan danda'u meejarii sirba adda addaa illee qo'achuudhaan update ofiin godhan ati sirrallee meejarii sirba biraa kan nama hojjechuudha darbee istuudiyoo mataa kee banattee jirta. Kan banattis obboleessa kee wajjin lama taatanii bantanii istuudiyoos bantanii muuziqaas qindeessaa jirtu sirboota baay'ees baasaa jirtu mee waa'ee istuudiyoo kana akkamitti bantanii obboleessa kee wajjin eenyutu yaada istuudiyoo kana fide eenyutu hojjeta yaada isirratti immoo sirba meeqa hojjettanii nama meeqa artistoota namni beekamu jiru moo amaataroonni jiru moo kamtu beekamtii argate kamtu ganaa beekamaa jira kan jedhus meeqan walitti qabee walitti nu himi. Okay. Studio kabanne gaafii jalqabaarraa inni sii ka'a. Namni karoora malee hin deemu beektaa. Banuu keenyaan dura waggaa tokko fuulduratti karoora banuu qabna beektee. So rabbi haa galatu yeroo dhumsaa eegneet waa hundi nu buuse faasiliitiin tokko illee nu guute studio banannee studio erga banneetis ani sana dura baay'ee bakka biraan hojjetaa ture. Qacaramee jechuudha. Qindeessuudhaan lidataa bakki tokko jira. Gamoo Awaashirra stuudiyoon bareedni tokko jira. Achitti gara 6-8 waan akkasii hojjetaan ture. Isuma osoo hojjedhu achitti kastamarii hedduun qabaan ture beektee. Sun immoo karoora keenya waggaa tokko booda stuudiyoon bannannee aniif biraazariin kiyya karoorfannee ture. Yaa'u karoora sana rabbaa galatuu galma geenyee bannee akkuma banneen immoo kastamarii hedduu qabnaa innillee dura stuudiyoo biraallee ni qaba ture stuudiyoo Bosiyyoo Geetaachoo Nugusee waliin yoo xiqqaate gara waggaa 6-7 hojjetaniiru stuudiyoo banatanii Saamiimmoo innis dhuunfaadhumaan akkasitti socho'aa ture sanarraan kan ga'e aniif inni waliin marannee maaf akkasiin goone waan akkasiin karoora baafannee karoora sana galmaan geenyee erga galma geenyee booda immoo gara sirba meeqa hojjettanii isa jedhutti yoon sii dhufu ani mataa kiyyaan gara sirba 139 kan qindeesse sirba 139 kan ba'an immoo kan hin baane kan baanidha kan hin baane hedduutu jiru ajaa'iba kan baane 139 warreen ba'an keessaa warreen amma fakkeenya dhaga'ama argatan keessaa sirba kanneen akka Biraanuu Margaa Haayiluu Kitaabaa sirboota hedduudha warreen dhaga'ama qaban sirboota hedduudha kan baasne isaan kanneenidha sin jechuu barbaadeen. Mee artistii beekamoota keessaa nama hojjettu moo amaatoroota warri kuni sarratti immoo itti dabalataan sirboota hojjettan qindeessite keessaa dhibba kana keessaati kan beekamtii guddaa argate uummata biratti dhageettii argate sirba kamii nu yaadachiisu uummannis akka yaadatuu fi baasee namoonni baay'een akkuma garuu ogeessa qofa kan dubbisu baasee qindeessaa muuziqaa daayireektaraa barreessaa kan jedhu namoonni baay'een dubbisan odeessi kanaaf mee gurraan akka namni sirba jaallatu jiraachuu danda'a sirba sana mee nu yaadachiisiti yookiin artistii beekamaas ta'e sirba beekame sana keessaas sirba sana nu yaadachiisi akka qindeessite akka namni sirriitti baru. For example Biraanuu amma ayyaanan wajjin dabarsaa ture sirboota isaati baay'ee Biraanuu Sooddoo Biraanuu Margaa sirboota aadaa kana kan hojjetu sirboonni inni hojjetu baay'ee sirboota dhaga'ama qabanii sirboota aadaa uummata keessa jiru foloqoqee sirba baasuudha ammayyuu sirba bareedaa haaraa tokko yeroo dhiyootti dhufaani sirba baay'ee bareedaa tokko hojjete sana dura immoo sirboota Sooddoo hedduudha kan hojjete for example eeboon qara qaba kan jedhu eeboo yeedallaan yaadachiisi yaadatta tana Yeedaloon eeboon qara qaba harka laalee waan akkasii ta'e illee yaadachuu yaadatu
Sirba bareedaa ture. Baay'ee bareeda. Anillee baay'ee jaalladha sirbicha. Sirba uummata keessa jirudha beektee. Amma mee sirbi uummata keessa jiru yoo hojjettu gurratti dhiyoodha beektamii dhiire. Hin dhaga'ama dafee. Aadaan dhaga'ama. Hin dhaga'ama. So kanneen akka Biraanuu, kanneen akka Haayiluu. Haayiluu kam? Haayiluu kitaabaa. Haayiluu kitaabaas hojjettee fi. Sirboota isaa. Kami kan maal kan jedhu? Isaan duraa for example kanneen akka Yaguraa malee remixii kan godhe fa'aa walii malee. Yaadaloon yaadachiisi. Uummanni akka yaadatuuf. Yaguraa malee maaliyaa shakii kan jedhu. Sagalee waan hin qabneefi. Dandeessa. Namni beekama gurra namaa keessa jira waan ta'eef. Gurra namaa keessa jira waan ta'eef. Caafuma. Takkee yogooti namni beeka. Hin beeka dhugaa sirbi durii baay'ee beekama. Kanneenidha kan qindeessinii fuuldurattis immoo yaa Rabbi nagaa nuuf haa kennu. Karoora bal'aa karoora guddaadha kan qabanne waa'ee artii kanarrattis jijjiirama hedduu finna himneete gaayaanna yaa warri duraa bakka nuu dhiisanii deemanii amma immoo nuti bakka buunee gaa waan immoo dirqama keenyaa baana jenneeti. Ayyee. Egaan amma kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii akkuma as interview kanarraati hordofaa jirtanii as mana artistii qindeessaa meeshaa muuziqaa fi taphataa kiiboordistii qindeessaa Galataa Waaqumaa mana isaatti ayyaana qillee sababeeffachuun mana isaatti argamne kunoo isaa wajjiniin ayyaana kana Bulloo Entertainment waliin kabajaati jirra. Akkuma argaa jirtanii odeeffannoo baay'ee sarara arganneeti jirra. Galataa Waaqumaa uumaan Odaa studio jedhamu maqaan studio keessanii Odaa Sound iddoo jedhamutti naannoo magaalaa Oromiyaa naannoo Oromiyaa Kentari yookiin Alam Ganaa iddoo jedhamutti studio banatanii obboleessaan hojjetaa jiru saratti immoo itti dabalatee guyyaa bashannana isaatti mana isaatti dhufne ayyaana qillee isaa wajjiniin Bulloo Entertainment wajjiniin ta'uuf akkasumas namoota ollaa isaa jiraatan waliin ta'uudhaan ayyaana qillee kabajachaa turre. Egaan oolmaan keenyaa fi turtiin ayyaana qillee keenyaa kana fakkaata. Kanaaf immoo odeeffannoo keenya kanaafis gara fuulduraatti itti fufna. Bulloo Entertainment sagantaa ayyaanas ta'e sagantaa bashannanoo komeediis gara fuulduraattis tiyaatiras diraamaas sagantaa bashannanaa kanneen akka piraankiis godhu kan hundumaas qabannee dhufnee jirra. Kanaaf YouTube channel kana subscribe like share gochuudhaan akka hin irraanfanne jenna. Egaan sagantaa ayyaana qillee kana sababeeffachuun mana qindeessaa muuziqaa yookiin kiiboordistii waltajjii irratti Galataa Waaqumaa wajjin mana isaatti kabajaa turre kana fakkaata. Anis immoo sagantaa kana qopheessuudhaan kan isin faana turtii godhee an Daani'eel Abarraa isin faana turtii godheen jira. Itti dabalataan ogeessonni kaameraan fuuldura kiyya jiru. Itti dabalataanis ogeessonni istuudiyoo kana qindeessanii edit gochuudhaan nu faana turtii godhaa jiru. Ayyaanni kun ayyaana gammachuu kan milkii fi kan tokkummaa kan yaaddan kan bara yaaddan wanta yaaddan isiniif milkaa'u. Isiniif haa ta'u jecha gama keenyaan ergaa kana isiniif dabarsinee jirra. Bulloo Entertainment filannoo keessan akka ta'u isiniin jenna. Bulloo Entertainment like subscribe share yeroo gootan battalumaan yookiin odeeffannoo nuun qabnu oduus ta'ee sagantaa bashannanaas akkasiin qaqqabuuf like subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Bulloo Entertainment ayyaana gaarii isiniif hawwina. Obboleessa keenya Galataa Waaqumaa wajjiniin kanneen gochaa turre har'a kanumaan goolabnee jirra. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaan gara dhumaatti gaafa ceenu namoota dinqisiifatu yookiin namoota galateeffatu yoo qabaatte as karaa Bulloo Entertainmentidhaan ergaa kee nu dabarchuu dandeessa yookiin carraa ayyaana kanaan baga geessanii dabarfachuu dandeessa. Okay. Kanaan wal qabatee maatii koo, hiriyoottan koo, firoottan koo hundaan baga ayyaana kanaan isin ga'e jechuun barbaada. Itti aansuudhaan warri dinqisiifadhu keessaa waa'ee artii keessaa jechuudha. Naannee garuma sun deemnaa miire. Waa'ee artii keessaa warri dinqisiifadhu keessaa first of all Ali Birraati. Nama guddaadha. Nama ogummaa hedduu qabudha. Nama kanarraa ogummaa kana nama isa bakka bu'uu danda'u fuuldurattis yaannee oomishnee nama isa bakka nuu bu'uu danda'u oomishnee yaannee haala gaariidhaan fuulduratti bakka Ali Birraa nama nuu bu'u akka oomishni yookiin immoo akka barbaannu ergaa koonnaa madhasumaanii. Galataa mee namoota galateeffattu qabaatte asumaan karaa Bulloo Entertainmentidhaan ergaa ayyaana waggaa geessanii kan dabarfachuu dandeessa. Okay, namni galateeffadhu dursa Rabbi kanaan nu gahe
waa hunda nuu kennee ogummaas nageenyas dandeettis waa hedduu nuu kennee rabbi kanaan nu ga'e ni galateeffadha galanni haa ga'uuf waaqayyoof itti aansuudhaan eessuma keenya hayluu kitaabaa waa hedduu wajjin dadhabee waa hedduu nu waliin taasisee even meeshaa istiidiyoo kanatti illee ittiin hojjennu alarra import godhee jechuun alarra kan nu erge isa kanaaf isa galateeffachuun barbaada itti aansee maatii koo hiriyoottan koo firoottan koo hunda baga ayyaana kana nagayaan isin ga'e jechuun hin barbaada kanarraan kanaaf immoo bulloo entertainment baay'ee galatoomaa ulfaadhaan wajjin sagantaa kana fakkaatu dabarsuu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedhayee. Egaan kabajamtoota hordoftoota bulloo entertainment egaan sagantaa ayyaana qillee sababeeffachuudhaan mana qindeessaa muuziqaa fi kiiboordistii galata waaqumaatti mana isaatti haala ajaa'ibaatiin akkuma sila argaa turtaniin kabajachaa oollee jirra kunoo haasawaa bareedaa haasawaa miidhagaa fi barsiisoo fi kan seena qabeessa ta'an isaa waliin dabarsinee jirra kanis jirru amma godina naannawaa Finfinnee Oromiyaa irra kan jiru magaalaa Alamganaa keessatti mana jireenyaa isaa fi istuudiyoon isaa iddoo argamutti dhufne mana isaatti sagantaa ayyaana miidhagaa kana dabarsee turree jirra kanaaf guddaa galatoomi siin jenna galata waaqumaa ayyaana gaarii siif haa ta'u jenna guddaa galatoomi ayyee ayyaana gaarii